Dolara tokko bira ammas dolara tokkoon kaaye dolara meeqan qaba? Dolara lam. Dolara lama. Atis dolara takka moo dolara lamaan qaban? Dolara lam. Dolara lam. Dolara lama. Dolara tokkoon qaba yoon isin hin jedhe dhuga moo soba? Soba. Wal keessa jiran moo wal bira jiran? Wal bira jiranii miti obse? Okay. Afur qulqulluun qabdaa meeti? Sagalichi Waaqayyo bira ture yeroo jennus Yesuus Waaqayyo bira ture. Waaqayyo inni bira ture san kami dura? Waaqayyo abbaati. Waaqayyo abbaati. Waaqayyo abbaasa malee Waaqayyoon biraan jira? Yesuustu jira. Waaqayyo biraa jira abbaa malee? Yesuusis waaqa. Oh Waaqni lama jechuu. Lam. Amma ati mi'a fachuu erga ishii gaaffii keetillee siifan deebisa tara gaagga jechuudha. Atis nama baadhu anis nama baadhu jechuudha amma. Maal sitti fakkaata ishii Sumayyaa ati amantiin ortodoksii tawaahidoo baqqas miti jette amantii musliimaa deemte qabattee miti. Gaaffii tana naa deebista anillee gaaffii ati na gaafatte hundaayyuu siifan deebisa jechuudha. Ishii erga amantii musliimaa kana qabattee maalumaaf amantuma san keessa teechee amantuma san hin baranne maalumaaf ati amantii keenya sila amantii musliimaa santu baay'ee arrabsaa jedhamoo sila tumti hagam sila amantii keenya jibbimsa saati hagam akkatti sila hagam amantii keenya akkatti garagalchite nu bari amantiin kuni Esi kasih deebisa. Aku tamire sin deebisa bareedu. Ecco na deebisa. Tokkoffaarratti amantiin ani hangan xumurutti na dhaggeeffadhu qaba. Tokkoffaarratti amantiin ani jaaladhu yoo jiraate amantiin dhugaa islaamummaa qofa amantii biraan jibbitaa eenan jibba warri itti amanaa jiranillee akka jibbanan barbaada sababbiinsa karaa sun sirrii waan hin taaneef waan isaan hin hawwaataniif waan ibiddeessin naquuf jecha ortodoksii moo maaliif tuqxawoo jette arrabsaa hin jiru karaa sun karaa sirrii miti jechi ortodoksii jedhu macaafa keessayyuu hin jiru waan kijibaati kanaaf waan kijibaa gabbaruu dhiisa amanuu dhiisa duuka deemuu dhiisatiin islaamummaa qabadhaa waan ofii jaaladhu isiniif jaaladha amantaa bareedduu tana koottaa fudhadhaa wajjiniin addunyaa irrattis obbolaa taanee raahaadhaan aakhira irrattis wajjiniin masaanus ta'uu dandeenya waa hedduu ta'uu dandeenya laa wajjiniin kan jannataa taana koottatiin islaamummaa fudhadhaadha amantaan irra jirtan ibidda isin naqaa isin hin baasu koottaa islaama ta'aadha dubbiin dhugaan jirtu waan akkanaadha ragaa wajjiniin nan dubbachaa jira malee arrabsaa hin jiru yoo lakki Sumayyaan ortodoksii arrabsite jette natu bahee dhiifama isin gaafata isinin barsiise malee isinin arrabsi ortodoksii sirrii miti sirrii miti ortodoksiin amantaadha amantaa miti sigalee kanan jedhamu ragaadhaan ati moo lakki Sumayyaa situ dogongore ortodoksiin amantaadha yoo jette ragaa natti fidinas wajjin amana ragaa naa kennuu ni dandeecha dirri beetanumarratti bichaa tasgabbiinaa deema. Yesus Kristos qofa sirriin jedheen amana malee ani Yesus gaafanne bar waaqeffataanis sirriidha jedheen amanu miknaatum namni itti amanu sun sirriidha jedhee gatii amanee paaworii kenneefii jiru ani kana jedheettiin nama bakka namaa bu'ee aganaazabuu hin danda'u. Yesus gaafanne barse an waan jedhe amantoilee namni maqaa sii moggaase kun hundi amantii dhugaatii si biratti jetteeti amantamoo amantumatee qofaatu sirriidha jetteeti amantiin kaan hundi amantii dharaati jettee amanta. La amantii dharaati jedhee ani namanu ta'uufii danda'a jedhee namana malee ta'uufii danda'a jedhee nama. Okay ani sii himu ani akka kiyyatti amantii islaama malee amantiin ati amantiin teetis na biratti amantii dhugaatii miti jedheetiin kitaaba kiyyaan amana. Kuni personaalii gadi bu'aadha kuni negatiifa na personaalii mika. Okay hayyee islaamummaan si biratti amantii dhugaatii moo amantii dharaati? Kan amaneef dhugaa ta'uu danda'a I don't know but. Ani amantii kan keen fudhadhu amantiin kan keena biratti amantii dhugaatii miti ka. Ana birattis akkasii garuu ati gatii jedhi hin sodaatiin uumaa wal barsiisu jirraa bara. Waan jedhe islaamummaan dhibbarraa dhibbatti kiristaanummaan dhibbarraa dhibbatti amantii fudhatama qabdu si biratti. Ani kan koo qofan takattalaa ustaasa keenya kan keessaniitti. Kanaafuu amantii islaamaa irraan beeytu jechuudha dhugaa taate dhara ta'uu hin beeytuumi. Ani akkan beekutti amantii kan koo hin beeka malee kan kiristaanaa ani musliimaa soba taate dhugaa taate shuuda kadhana. Ani maalitti na
Okay, maaliin madaalteeti amantiin kun okay, amantiin kiyya si bira dhugaa moo dhugaa miti? Ankan keenya bira dhugaa miti amantii dhugaa keenya ragaa quraan irraa hin qaba. Ustaas Abbo Mohaaz. Abeet. Isinii nama guddaadha. Anillee jaartii guddoodha. Laakiin garuu immoo ani amantii kan Manguddoo lama bareeda. Laakdaati yaa. But ani amantii kan koo irraa hin dubbadha malee amantii namaarraa hin dubbadhu. Waan inni jedhe kun si galaan waan jedhaa jiru kun siif galaan jirtu na fakkaata akkamaatu akkamittiin si ibsa. Waan lama xiyyaaqeewu. barsi gaafachaa tuman jira bara jechuun naaf hin deebisne bara. Ani akka islaamaatitti qur'aana kiyyaatu islaamummaa malee amantiin hundinuu amantii dharaati naan jedhe. Kanaaf islaama kiristaana taatus waaqeffataa taatus ortodoksii taatus pheenxee taatus hindizim taatus hundi amantii fudhatama hin qabne waaqayyo birattis na birattis islaamummaa birattis jedhee namana ragaa qur'aanaatiin. Atiis akkuma kiyyaa kana islaamummaan amantii akkas jedhe kaa walii galuu qabna eeyyee jedhe. Okay, kiristaanummaa qofa amantii dhugaatii misi biratti? Anaaf yaa. Okay, maaliin amantii biraa dhara godhuu dandeessa? Maaliin kijiba jechuu dandeessa? Raga qabdaa? Ani kijiban jenne mimsituu ofirratti yaamaa jira. Kanaafuu amantiin okay akka wangeelaatitti islaamummaanis dhugaa kiristaanis amantii dhugaati? No akka wangeelatti siin hin jenne kan namaarraan beeku. Akka wangeelaan si gaafachuu jira kaa. Sumayya afaan shamaraa kana si beeka waa'ee shamarummaa beeka jira akkam godheetiin gaafadha. Ustaaz hakimni isaanii isinidha malee nuyi miti kana yoo argan daranitti abaasa sukkaara. Akkas taati. Okay, wargara obseen dabarayyee. Obseen agaan si Ustaaz Taahir assalaamu alaikum. Ustaaz keessaru. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Fooniin galtee mafuuro yaa habiibi. Laa hundaanuu galee. Garuu tokko akkas gimmaashan barbaannu bara kana muluu barbaannu malee guutuu hundumaanuu dhufe diinaanis guutuudha nutis guutuu akkana imaanas guutuu rabbinu waa kannu baga dhuftan aamin isinillee baga jiraattanii baga walitti deddeebinee baga wal argine aamin yaa rabbii kiyya lallaba keessanis addaan cito ummanni garii yeroo baay'ee afaan oromoon beekan natti fakkaata afaan oromoo ganaa ABCD mana barumsaa galchanii barsiisuu afaan oromoo haarawa naboo egaan biyyaa behe haarawaa dhufe dhiroo abaacaa biraa dhufe hin jechuu jira bar anaa'uu gaaffii guddaa ta'ee jira maaliif jennaan yoo namni adii jedhu kun gurraacha yoo jedhu qubeen kun aadha yoo jedhaniin lakki inni didee baa namaan jedhu akkaasan ittiin haasanillee wallahi nama dhibaa jechuun mee waan ma katabeen isin argista qoy eegumaan san jette qoy akkasuma dhaabbadala akka itti baranne lakkoosaa fi abaacaallee akka itti baranne waa isin argisiisa. Ustaada kana maal jettanii barattan qoy kana qoy bismillah kana maal jettanii barattan? Nuti jennee baranne garuu warri kaan baa jechuu danda'a. Qoy arra namni biraa dhufee baadhaa yoo siin jedhe maal jechuu? Ani waan jedhuun nama akkamii jedhanii? Xaxxii jijjiiramee jira xaadha. Okay, kunoo hayyee lakko kanaan isin gaafadhamee sillachuu. Meeqa kun? Tokko. Hayyee arra isa tokko kana beeyin hayyee. Hayyee tokko akkasii miti? Tokko miti. Tokko jedhaa dhageeffadha. Waa isin garsiisaa qoya. Waa isin garsiisaa. Akkasuma naa dhaabbadha. Arra isaan ka'e indee yennoo birri. Dhaabbadha dhufu jirti qoya. Waan ta'e isin garsiisaa qoya. Garuu haliin hima sun tokko miti gubbaarraa jallaa qaba jalaayis jallaa qaba jidduu tanaa dheeraa qaba sadii tokko. Dhaabbadha maqaa isaa. Okay, waa isin garsiisaa. Birri meeqa gartan ustaada? Doolaara tokko mi? Lakkoofsi natti mul'atu. Doolaara tokko oliin sinii garagalchaa yoo qoyo akkanatti. Doolaara tokko argitanii miti? Tokkoon qaba. Doolaara tokko bira ammas doolaara tokkoon kaa'e doolaara meeqaan qaba? Doolaara tokko. Doolaara lama. Doolaara lama. Atis feentee. Okay. Yooniin ayyee. Haqiishaa qabdu wajji sadii. Agarteeti. Abuurraa qayyoos. Abuusaa wajjin sadii. Amma waan jedhu Sumayya. Okay, ayyee. Doolaara takka moo doolaara lamaan qaban? Doolaara lama. Doolaara lama. Doolaara tokkoon qaba yoon isin hin jedhe dhuga moo soba? Soba. Goobas. Eenteen akka nuun jettu
akkan ya fakkeenyaaf kuni abbaadha jedha kuni ilma waaqarra waaqnis abbam yesus abbaan achi jira yesus mirga abbaatiin jira abbaa fi ilma qaama meeqa tokko wal bira jira moo qaama lama samiirra qaama lama wal keessa jira moo wal bira jiran wal bira jiranii miti obse okay yohannis takka takka ka jedhu sagalichi jalqaba waan hunda dura ture sagalichi waaqayyoo kana bira ture sagalichi kun ofii isaa waaqa ture jedhe waaqa meeqa wal bira jira Waaqayyo tokkicha maal taatanii jamaa? Waaqayyo. Tokkicha yaa tokkicha. obse na dhaggeeffatu Sagalee Waaqayyo Maaliif birrii mana baankii cheenji gochuun Sagalee Waaqayyo birriidhaan fakkeenya fudhattu. Neeva. waan jedhe laal Qoda qodaa taphachaa. oromummaa na dhaggeeffadhu ka yesus kiristoos muka wayne fakkeenyaan barsiisee lammisaalee jedhanii mana Sagalee Waaqayyo Laal. akka Yohaannis kudhan neeva. laala qalama diimtuu mee waasin keessa joolle sillaaseen boru. ijo obse walitti ni jiraa fi dhaggeeffadha waan isaan jechaa jira Akkas. walitti ni jira maaliif Mee na dhaggeeffadha. amantaa fi birriin na dhaggeeffadha eessattuyyuu fakkeenyaaf waliin qunnamu. birri jedhe Kanaafuu dhaggeeffadha dhaggeeffadha waan isaan jedhan. mee Booda fakkeenya marsii deebinaaf. akkas goobas naa goobasi ta'a kuni fakkeenyatti naa fudhadha kuni waaqa isin hin jechuutti kuni gartee yesus hin jechuutti jiran fakkeenyaaf samaawoyin kun waaqayyoo abbaadha diimaan kun yesus naa fudhadha yohannis takka baneen jenne mi yoo naa kannitani pheenxeen siitaa galgala kana dhaabbadhu maal beenteenuu taataati maaliin ta'a ayyee hin ta'u qoy naa kan isaa qoy ijoollee yaa ijoollee gooftaa yoo birrii keessa keessaa qabaatte ilmaan yesus na dhaggeeffadhaa ka baankii galfachuu ni dandeessa. baankii irraa hin Ilmaan baasee Yesuus miti ustaad akkana jedhina ilmaan Waaqayyo tokkicha maaliin jedhina. akkasi ayyee qoyin dubbisaa qoy fakkeenyaan godha isin diddanisuma warri lafaa jalaa hin dhaggeeffata laa dhaggeeffadha kuni waaqayyo abbaadha jedha fakkeenyaaf kuni yesus hin jedhina warri jiru. hin jedhin haa dhaggeeffadha akka jedhu dhaggeeffadha sammuudhaan yoo isin dalage akka jedhu akka jedhu sagalichi yesus jettanii amantan sagalichi kuni sagaleedha kuni waaqayyo abba sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture ayyee waan hundumaa dura ture sagalichi waaqayyo bira ture sagalichi kun waaqayyo bira ture Yoo yaa abbo Mu'aaz yoo quraanatti Ooyika. amante yoo sagalee rabbiin sodaatte birrii fakkeenya waaqa gootee hin dubbatin. birriidha jedhe birriin fuudha birrii kaase eessi birrii kaase Dhiisi gaafa du'aa azaabumaa kan nu eeggeetu kamittu azaabamuudhumaa ijoollee sakkam taana mana barumsaan deemne ijoollee akkuma isin goona maali garees akkanuma jeequ turtan osoo biyyaan Dhiifa bahin manaa godhi obboleessa dhiifa manaa godhi obboleessa koo Oyyoo, hangafaa ta'uu akkuma dandeessaa jechuudha qoy hangafa wallah. iskiriftoo fi Ayee waan amantaan biraa. kee Okay, amantaa ayee. keedha Hiika bu'ee amantaan akkanuma keenya sin amantaa gaafadha. Ayee, keenya Oromtitti akkanumatti. qoositti nima okay na dhaggeeffatu Birrii jechuudha deeffadhe. amantaan kee amantaa keedha abbaan barbaade keessa mukatti illee hamanuu mirga guutuu qaba namni isa dhoowwu hin jiru jechuudha ati amantaa kee hordofi nus amantaa keenya hordofaa kanaafuu amantaa fi birrii har'a dhuftee baddu Jarana fakkeenyaan isin godhe. kuni Yesuus kun dimixishoodha kun hallaadha jettee Okay. kun Yeroo hallaadha Yesuus kun Yesuus fakkeen okay Yesuus Kiristoos hoolaadha. Yeroo hoolicha Waaqayyoo jedhamu. Hoolichi Waaqayyoo yeroo jedhamu Yesuus hoolichi fakkeenya hoolichi eenyu? Allaan Mukni ooladha. wayinii eenyu? Allaan ooladha. Ansan si No. Allaan ooladha. oolaa miti. Hin jedhamu quraana kan hin jiru. Amantaa Allaan oolaa lamaan miti. Waan sin jedhe bar. Okay. Keenyas immoo keenyas keessa hin jiru macaafa keenya Oromtitti miiraan hin deemin reefu tasgabbootti Siigala miti. dhufee. Waan sin jedhe No miiraa miiranii fudhu miti qabu. ta'a. Indeessi Na dhaggeeffadhu wangeelli kan kee. Ijoollee akkuma goona si buusuun dadhabnee bar sakendii takka si buusuu mee anumaa hojjaatas gabbooytu. Garaatu muka tolchitee raawwattee mormatti fannisattee deemta birri. Waan jedhe Mukarri kaasha.
Nama narrabsina. Ati immoo jechuudha. Billaa fi maankaa of keessa gootee shaashii maxxanfattee deemuu onni hin jennisi. Billaa fi ammoo dokee ilaalu. Mucaa intal kabajaan qabdu. Tokko naasaara biisoraadhaa. Akkasi keessa jira jechuudha kan hunduu keetiin qorqoran. Maankaa fi maankaa nyaadhu deemeta waan maankaan keessa jirutu asirra ol beefumaafuu maankaa yaadatti. Maankaa maaltu fide maankaa ittiin nyaatanii moof keessa kaayan fayyaan qabdu wantisa. Afurii soddoma nuun jechaa maal jechuudha ilaali ustaadha jala. Meena dhaggeeffadha hundi gaafa nu agartan maa suutan tasgabboone Yesuus sayxaana dura taayaa sawe nuti nama hojji. Waan asfaaltii gartee dubbiin isaan irraa fuudhamtu se warra lallabu kana Yesuus akka warra of argisanii lallabinaa jedhe warra iyyaa karaa irraa ulusanii ka waaqayyoolleen hin barbaanne. Suuta jedhana waa isin obsee meeni jirta taan kutte ati qofaa fi atis akkasiititti waan miira keessa nama gashituumsinitu tu dubbattan miira sin mee waan sin jedhu yaa jira afaan ati oromoodha moo obboleettii yoonii manyaati moo obboleettii teenyaati si gaafadhame ana obboleettii yoonii manyaa miti yan obboleettii eenyuti ati oromtitti ta obboleettii eenyu Sabni Sumayyaa maal si taati? Obboleettii gooti baannaa taati. Okay, ani maal si taa? Obboleettiidha moo obboleessa? Obboleessa kun abbaa koo yoo taate dhugaa. Ameen abbaa kee kabaji kan jedhu caafamee jira ayyeena kabaji dhaggeeffadhu. Waan siin jedhe Yohaannis takka irraa kana jedhu sagalichi jalqaba waan hunda dura ture jedha. Sagalchi san eenyu? Waaqayyo kun. Ha? Waaqayyo kun sagalichi dura kan jiru. Okay, sagalichi waaqayyo bira ture jedha ammas. Wangeela waan jedhu sagalichi Yesuusii mi? Moo waaqayyo abba? Waaqayyo tokkicha. Waaqayyo tokkicha kam abbaa moo? Ustaasi no miira keessa nama gashitanii nama gaafattu. Maa miira keessa maali jaalala janatti hin jiru maaltu miira keessa galche? Miira keessa jaalala kun jaalala caalakkoo waa'ee arrabsaan jira wangeelaan dubbadhe sagalichi yoon jedhe miira maal si galche hattuulee baasiin hin jedhe sin arrabsine sagalichi jalqaba waan hunda dura ture eenyu yoon jedhe miiraa kun. Sagalichi iyyuu kan uume waaqayyo sineessaa fidanii na gaafachaa jirtu. Obsi. Oromtitti hin dabarammoo oromtitti eeyyee. Obsee maqaa siiti jedha oromummaa. Tilan godin please. Singoon oromummaa. Sagalichi waan hundumaa ture. Wangeelaan banadhaa qoyee hin dubbaru qalaman baasu qalamni sin aarsaa miti qalaman baasu ofitti. Qoy waanuma kanarraa isinii dubbisa jarana hosaa waan daqiiqaa takkaa sumee yaadheere isinii qoy. Hin dubbisa naan dubbisa sii dubbisa sanis anaa sii dubbisa. Anaa si dubbisa ani gooftaa miti hin jenne Yesuus waaqa kan jedhu qofa si gaafadhe anuu gooftaadha haadha mana kiyya Sumeyyaanis gooftaadha Abrahaam gooftaa Isaaq gooftaa gooftaalee kan jedhaman lafaa fi waaqa irratti miliyoona lakkoofteen fettu qoy sanii Yohaannis akka takka dhaqaa qoy irratti Yesuus gooftaa naan dhaqaa qoy caafamee jira wayin gooftaa miti islaama kamtu Yesuus gooftaa miti jedhe eenyu jedhe maal jechuudha? Eenyudhaan Abiib kan jedhu dubbataa ture. Gooftaa namni jedhan jiru waaqaa miti jenne. Yesuus gooftaadha ameen jedhaa gooftaadha Yesuus. Yesuus gooftaa Abrahaam gooftaa ani gooftaa namni sanbata irratti gooftaa hundi gooftaa Abiyyilleen gooftaa. No Yesuus gooftaa. Mee qoy Yesuus Abrahaam gooftaa miti. Salamoon Museen gooftaa miti qoyyooan. Kan nu taasaa jirru waa'ee Yesuus. Wangeela haasaa hojii wangeelli akka jedhu wangeelli. Lakkoofsa 13 sawaan kiyyaan dubbifadhaa koo ijoollee tan akka homaan taasa. Waan dubbisaa qofa Yohaannis takka dubbisaa itti dhayina kee. Ustaaza ani waan inni irraa jeen qaba akka isin itti ni jedhisan itti hin jenne. Amma fakkeenyaaf Abu Muaz haalootaa qabaa yooniin je'e. Abu Muaz haalootaa qaba yooniin je'e haalootaan tuni teeti moo teetii miti. Tiyya. Bareedaadha situ bitatee mire. Eeyyeen. Abu Muaz haalootaatu bira jira yoon je'oo. Haalootaa bira jira haalootaa biraati. Haalootaan teetii miti jechuun si bira jirti malee teetii ta'uu dhabu malee. Yesuus Kiristoos gooftaadha yoon je'e
akka isii yaaddutti uumamaan innumti gooftummaa qaba yoo hajaamu taate gooftaa miti. Yoo itti kannamte hajaamu taate akkuma ganda hunda kannamte gooftaa gooftotaati mootii moototaati Yesuus. Warri monitara gastu digari no finashi. Amatu ajarani abshir. Okay, ayye wangela dubbisa okay no oromuma wangela dubbisa kono qalamatti godhadhe jira ayye. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi waan hundumaa dura ture kun eenyu? Okay, Yesuus waan hundumaa dura ture mi? Hayye. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Yesuus Waaqayyo bira ture mi? Waaqayyo kan bira ture? Waaqa abbaa bira ture. Bira jechuun afaan Oromoo barattee mi? Bira keessa gubbaa jala bitaa mirga. Bira yeroo amma birri nama of bira keessa erta yoo ta'e bira jira jechuudha. Kiisii keessa yoo ta'e immoo kiisii keessa jira jechuudha. Goobas. Waa lama bira jechuun waan wal bira jiru malee waan takkaa miti mi? Goobas. Okay. Yesuus Waaqayyo abbaa bira ture. Yesuus ofiifuu Waaqayyo ture jedhe. Waaqayyo meeqa wal bira ture? Macaafni qulqulloota jedhutti sada Waaqayyo tokkotti amanna nuti. Ansan si gaafanne Yohaanis takka takka jira meeqa Oromummaa teenya. Akka Oromootiin afaan Oromoo sitti haasa'u jira. Afaan Oromoo sirra hin beeku narra hin beektu. Walii galla. Walii gallee akka jedhu Yesuus jalqaba waan hunduma dura ture. Yesuus Waaqayyo bira ture. Yesuus ofii isaa Waaqayyo ture jedhe. Waaqayyo meeqa wal bira ture? Lama. Maal jettee? Lama. Kana Waaqayyo akkana kun sigalee akkasuma jedhami? Akkas jedha ka. Kanaaf Waaqni lama moo tokko? Achi gadi butti ma dubbisiqa. Maal gabbuuta boqonnaan takkitiin tun sirriidha dubbattee Waaqayyoon lama nuun jedha. Ka Waaqayyo abbaati Waaqa ilmaati sadan Waaqayyo tokko jedha macaafni. Akkas sadeen hin jedhu. Hin jedhu ka sadeen hin jedhu yaa Oromummaatiyya. Hayyee Waaqayyo haboo Waaqayyo abbaa haboo habbummaa qaba Waaqayyo ilmummaa. Amma sigalee mi Yohaannis akka Waaqni lama akka ta'e Waaqni lama moo tokko? Lama. Lama. Amen. Congratulations. Eebbifame bara badhaadhina. Congratulations barbaadu dubbisaa sin. Bakka hanqasuma Waaqayyoon tokko kana ayyee. Gidduudhaan akkaataa dhiisaa dubbisaa. Eenyu ustaadha? Kanadha wanti nama no jechuun sirrii miti. Maal si aarse? Maal si aarseen? Waaqa lama naan jettee bar. Profaayilii kee dubartiidha mooti dhiira eenyu naa galuu diddee jedhan. Eenyutu? No eenyu kana yaangii kana. Yaangii kana. Dhaggeeffachaan jira. Eenyu dubbachuu jira Sumayyaa? Yaangidha dhaggeeffachaan jira. Wal bira jirtanii? Wal bira jirtanii? Karaa jireenyaa kan jettu moo yaangatu dubbachuu fedha? Namni tokko keessa dubbaddaa. Karaa jireenyaa dubbachuun fedha? Ustaaz. Abeet. Ustaaz dubbisame. Karaa jireenyaa kana na ciccimee karaa jireenyaa kana baay'ee karaa jireenyaa. Networking ke asin dura sakam dura kese dhufe. Sakam tu orang bilbilan si bilbila duba karaa jireenya akkamiin si dubbisameen. Natu dubbata. Wifi tas reefadhu goot. Yaa eenyu yaangi. Xumurame. Saasuf xumura. Okay Oromummaa. Waaqni lama akka ta'e Yohaannis takka takka ni dubbatami siif akka kun wangeelaa kana sirriidha san Waaqni lama sirriidha. Oromummaa banadhu ka. Yaa jiran. Yohaannis takka takkaan. No sittin cufne la maaf si cufna boo. Wait. So ana sajara miti okay sagalichi jalqaba waan hundumaa ture kan jedhu sana gadi buusi dubbisi fixeeti gadiin buusa beeke akka amma dubbisne kanatti sagalichi Yesuus waan hundumaa dura ture Yesuus Waaqayyo bira ture Waaqayyoon already ni jira Yesuusis maaliin wal bira turan Yesuus waan hunda dura ture mi waan hundumaa ture Yesuus eenyu bira ture? Waaqayyoon bira ture. Waaqayyo kan bira ture?
Ofii masaa waaqayyo abbaa bira ture Yesuus immoo ofii masaayyuu waaqayyoodha jedha macaafni qulqulluun kun qajeelfama. Ofii isaati jedhee bara. Amma fakkeenyaaf Oromummaan mana kana keessa nama hunda dura turte Oromummaan Abu Muaz bira turte Oromummaan ofiisiitiifuu Abu Muaz yoon jedhe Abu Muaz meeqa arganne? No nuti ko akka namaatti barsuun akka waaqaatti. Okay akka sagalee waaqayyoon sii dubbisayyee. Akka sagalee waaqaa. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture jedhu kuni Yesuus waan hundumaa dura ture jechuu akka isin amantanitti miti. Akkas. Goobas sagalichi waaqayyo bira ture yeroo jennus Yesuus waaqayyo bira ture waaqayyo inni bira ture san kami dura? Waaqayyo abbaati. Waaqayyo abbaati. Waaqayyo abbaasa malee waaqayyoon biraan ni jira? Yesuus tu jira. Waaqayyo biraa jira abbaa malee? Yesuusis waaqa. Oh waaqni lama jechuu? Lama. Jarana waaqni lama. Waaqayyo tokkicha jira. Si waaqayyo si tokkicha jedha Yesuus. Waaqayyo tokko malee waaqayyo lama hin jiru. Macaafa qulqulluu jala namitti kan jedhu bar. Kun qajeelfama macaafa qulqulluudhaan nuti immoo kan inni nutti qajeelfamnu macaafa qulqulluudhaan qajeelfamnu. Waaqa lamatti amantamuu tokko iyyee Yesuus waaqa tokko qofaa jira jedha ati lama jetta. Kam Yesuusin fudhadhamoo keeti? Ayyee dhageeffadhu. Ati wanti ittiin qajeelfamtu kitaaba quraanaa immoo jechoota afaan keetii yookaasu wanti kee madaalanii quraana okay anis kan ittiin qajeelfamu macaafa qulqulluu kanaan qajeelfama 15 isa jedhu 18 isa jedhu wanti macaafni qulqulluu jedhe dhugaa jedhee ittiin fudhadheeti macaafa qulqulluudhaan qajeelfama. Ayyee Yesuus waaqa tokko si waaqayyo isu tokkicha jedhu waaqayyo tokko qofaa dhugaadha jedha. Ati huno Yohaannis waaqayyo lama jedha. Atis lama jette Yesuus tokko jedha. Sagalee waaqa Yesuus fudhannamoo ta'e Yohaannis. An sagalee wangeelaa fudhadha qajeelfamni koo wangeela waan. Dubbii Yesuus hin fudhattu? Dubbii Yesuus. Dubbii Yesuusidha bar macaafni qulqulluun. Eenyu Yohaannis sagalichi jalqaba waan hunda dura ture kan jedhu kun eenyu? Yohaannis dubbatu. Yohaannis dubbateemi Yesuus. Yeroo durii sana wangeelli akkuma isin amma kitaabni gadi bu'ee jettan sanatu macaafni qulqulluun itti mamee raajotaaf bartootaan barreeffamaa ture. Hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamanii barreessaa turan macaafa qulqulluu. So ani macaafa qulqulluu gaafan fudhadhu wantoota lafarraadhaan hin madaalchisatu hin taane waan macaafni jedhuun hin qajeelfamaa jechuudha. Qajeelfamni koo macaafa qulqulluudha. Macaafni Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaa barsu waaqayyoon tokko jedhee moo lama jedhe? Yesuus Kiristoos aniyyuu waaqaa jedhe bar Maatiyos keessatti aniyyuu waaqaa. Yesuus akka jedhu gara waaqayyoo keessanii fi gara waaqayyoo kootii fi gara waaqayyoo keessanii oliin baha jedha Yohaannis 20:17. Sirri moo dogoggora? Sirri ana malee karaanis dhugaanis hin jiru. Ankara sin gaafanne bar waan si gaafadhe malee Oromummaa. Ani bar waan si dubbisu jiru kun quraana kiyyaa miti bar wangeela keeti. Yesuus Kiristoos yeroo gartee gara abbaa kootii fi abbaa keessaniitti gara waaqayyoo kootii waaqayyoo keessanii ol naan baa jedhi isheetti naa himi abbo itti naa himi jedhee Magdalena yeroo dubbatu sana Yesuus Kiristoos waaqa qabu moo qabu? Yesuus Kiristoos waaqa qabatu hin taane waaqatu waaqarra jira jechuun waaqayyo abbaatu waaqarra jiraafidha malee. Waaqayyo abbaa waaqarra jiru san malee waaqni biraa hin jira. Hin jiru. Bakka kanaafuu Yesuus waaqa meeqa? Waaqa jedhee dubbatee bareeddoo meeqatti? Okay waaqni meeqa? Asitti mee bar qajeelfamni macaafa qulqulluu macaafni kiristaanonni ittiin qajeelfamanii sadan waaqayyo kana Yesuus jedhee akkas qajeelfamanii nafichisiisi naasuuf taa'ee macaafni qulqulluun kan inni fide kan inni macaafni qulqulluun kan isaan itti qajeelfamanii sadan waaqayyo tokkotti amanna. So sadan waaqayyo tokko jechuun yaadaan waliin faalleessanii hojiidhaan waliin faalleessanii yaadi isaanii hojiin isaanii wanti hundumti isaanii iyyuu tokko. Namni hana harge abbaa arge namni abbaa arge hana harge ana abbaa keessa anis abbaa keessaa jedhee dubbate. Hafuurri qulqulluun eenyu keessa jira? Hafuurri qulqulluun Yesuusuma keessa jira isaan sadan isaanii waaqayyo tokko. Ragaa. Macaafa qulqulluu jedha beektate illee iddoo isaa. Ragaa mee Yesuus Kiristoos hafuurri qulqulluun na keessa anis hafuura qulqulluu keessa. Wagguma takka Yesuus hafuura qulqulluu na keessa jira. Dubbi falleessuu fi waa'ee hafuurri qulqulluu keessa narkaa qabna. Yesuusii fi abbaa wal keessa jira moo Yesuusii fi hafuura qulqulluu fi abbaa wal keessa jira? Ilaana dhagee haan abbaa keessaa jedhe macaafni qulqulluu. Hafuurri qulqulluu noo. Wanti macaafarraa dhageessa an abbaa keessa abbaani sana keessa namni haan. Hafuurri qulqulluu noo kana keessaa ba'ee jira hafuurri qulqulluun eessa jira? Rakkoo miti isaanii yoo akkas jechuun koo wantoota waaqarraa kana sammuu keenya salafaadhaan madaalle bira ga'uu hin dandeenyu.
Sigafadha. Sammuun keenya inni lafarraa Okay, sammuma kee bareedduu kanaan sigafadha. Sammuma kee madda qulqulluu isaa kanaan. madaaluu hin dandeenyu. Sammuma qulqulluu kanaan sigafadha. Hafuura qulqulluu ni qabdaa meeti? Hafuura qulqulluu qabdaa? Sii kennamee hafuurri qulqulluu ni qabdaa? Hin qabu. Hin qabdu? Hafuurri qulqulluun akkam? Maal gaggeessa hafuura qulqulluu hin qabdooti? Amana hafuura qulqulluu malee isin hin galuu nuun jettan wangeelli hafuura qulqulluu hin qabdooti? Hafuura qulqulluu jechuun akkam jechuudha? Isin barsiisa, isin yaadachiisa, waan ati hin beekne, waan fagoo isin mul'isa, waa hunda. Hin beektu mucaan hafuura qulqulluu kiristaana. Ati muslimaa? No, hafuura qulqulluu jechuun isa waaqayyoo abbaa faatu. Isiniifin ergaa abbaa bira hafuura qulqulluu jedhee miti Yesuus. Bartootaaf erge nuuf miti bartootaaf erge. Isin hin qabdan. Okay. Maaliif nutiin barsiisonni keessan maaliif isin hafuura qulqulluu malee isiniif hin galuu nuun jedhan? Dhaggeeffadhaa yesii deebisa hafuura qulqulluu jechuun hafuurri qulqulluun gaafa sii dhufee jechuun bartootaaf gaafa hafuurri qulqulluu dhufee afaan isaan hin beekneenitu wangeela deemaa labsaa Samaariyaadha. Isaan tabarattootadhis siin baana. Maal hafuura qulqulluun ni argame isaanii fi ni qabdani ati ni qabdaan jedhe hafuura qulqulluun sii kennamee jiraate hafuura qulqulluun. Hafuura qulqulluu kadhannaadhaan namaa kennama. Ni qabda hin qabduumi amma ni qabda amma sa'a kana. Amma. Yaa. Yoom qabaachuu turte? Qabaachaa sun turre hin qabus. Qabaachuu danda'a garuu. Baadoon ganaadha maal ganna manneeti maal hafuura. Okay waan jedhu. Okay waaqni meeqa? Tokkoomi? Sadan waaqayyo tokkotti amana macaafa akka macaafa. Laa'ila abboon sadeen hin dubban. Waaqayyoon meeqa yaa Israa'el yaa saba Israa'el jedhe Museeleen gooftichi waaqayyoon keenya tokko jedhe. Yesuus illee waaqayyoon tokkichi abbaadha tokko jedhe. Phaawulosis nuuf garuu waaqayyo tokkichaatu jira jedhe. Innis abbaa isa waan hunda uume jedhe. Takka sillaasee waan jedhamu wangeela irra jiru ati sillaasee sadeen tokkummaa waaqayyo jedhu kan eessaa fiddee qarree qubee generation yeroo ammaa kana taate eessaatti nutti fidde. Waan jedhe waaqayyoon tokko moo lama moo sadii? Wangeela jara bara lafa fide hin qabu amma fakkeenyaaf mana barumsaa yoo dhaggeeffadha saayinsii yoon baradhe saayinsiin sun wanta jedhu beekan istirii yoon baradhe istirii wanta jedhu beekan sigalee wanta biraan beeku jechuudha. Wangeelli waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo hafuura qulqulluu sadeen waaqayyo tokko ni jedha. Wantin beeku wanta wangeelli jedhu qofa beeka. Waan wangeelli jedhuun si gaafadhee biraati waan wangeelli hin jenne jechaa jirta. Waaqayyo abbaa waaqayyo ilma hafuura qulqulluu sadeen waaqayyo tokko jechuu jirta. Hin jedhu wangeelli kana. Qajeelfama macaafa qulqulluuti. Eessaa fidde? Wangeela jala be? Wangeelli hin jedhu? Wangeela jala? Hin jedhu. Ayyaama Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa. Hin jedhu waan hin jedhu waan argite na lallabuu jirtamu waan dhageesse. Ani qubee generationiidha macaafni qulqulluun afaan oromootiin barreeffameera nama waa nama waa dubbisu waan jettu kana beekees oromoo teenya waan wangeela irra hin jirre akkamiin lallabda sadeen waaqayyo abbaa waaqayyo ilma waaqayyo hafuura qulqulluu sadeen tokko walitti waaqayyo tokko kan jedhu eessumarra jirame hin jiru waan akkanaa kun dhiise waan akkanaa kana jedhe nama waa barate waa dubbisoti stop. Waaqni tokko abbaa qofa waaqni Yesuusii miti hafuura qulqulluu miti waaqni tokko kan Musee dubbachaa tures waaqayyo abbaa tokkicha kan Yesuus ol fudhates waaqayyo abbaa tokkicha kan Yesuus biyya lafaatti erge waaqayyo tokkicha abbaa hin jiru qaamni biraa kakuu waan abboomi kurnan keessaayis gartee waaqayyo ana bukkeetti waaqayyo biraa hin godhatinaa jedha akkasuma gartee Isaayyaas keessatti 43:10 irratti gartee ani gartee ana duraas waaqayyoon jiru ana boodaas waaqayyoon jiru ana duraas fayyisaan hin jiru ana boodaas fayyisaan hin jiru jedha dhugamoo soba oromummaa mutirraa kaafadhu ka maal taate goobasi uste walumaanu Abu Talaa welcome yaangi dabarra baqa yaangi waa rakkannee jiran Subhanallah. Ummanni. Young. Gobazi. Sumayya sagaleen kan wani dhagaamti? Keessan akka ajaa'ibaatti dhagaama. Maal ta'e gurbaan? Profaayilli dubartii kan inni gartee dhiiraa dubbadhu.
Dhiira isaaniitirra dubartii wayyaa bariyaa ustaaza waan. Akkasinaan beekame. Maali? Hawaati kun rukutan yaanu oogusanii hin qabbonoofni torban kana. Dhiiga nutti alaa kaasanii waati qaba bila pireeshara. Daani dasee moo hin dasee? Tole. Nagaan siif haa ta'u. Akkam? Siifillee haa ta'u kan jirtu nagaa. Jirta fayyaa qabda abboo? Fayyaa godha akkamisin. Foonii fi afura sa'a kana baga geesse. Baga garagartee waldaa araara gara tiktookii mana sumiyyaa kana dhufte. Waldaa fayyinaati. Bakka nagaa nu gideessu. Akkas kiristaana moo islaama? Kiristaana ni. Pente. Kiristaana pente. Eenyu pente ta'e isin jedhe boo? Maaliif pente taata? Maaliif ortodoksii takka musliiman ta'in? Maal rakkoo qaba. Rakkoo moo? Rakkoo kabbaan rakkoo guddoo. Tole naaf himi gaa. Rakkoo moo ortodoksii fi pente kamtu dura biyya lafaarra jira? Biyya lafaarra wanni barbaade jiraachuu danda'a garuu. Jiraachuu danda'a mika. Kamtu dura jiraan jedhe Itoophiyaa keessa ortodoksiidha moo pente? Ani kanan beeku. Amantiin keenyallee dhiyeenya dhufe jedhanii haasaa turanii wanti baay'een yeroo jalqabaatirraa kaasnee yeroo ilaallu amantii. Neetwoorkiin keetti sin ciccita biyya keessa hin jiruun si'a. Biyya keessa jiraan si'a. Hayyaa rabbi. Dubartummaa paawara qaba neetwoorkii biyya Arabaa sin qabdi. Dubbisan wangeelallee. Hin dhaga'amu dasee koo yaangi. Qaabuu asiin sinirraa rukutu boo. Hin dubbattan akkam isin goona. Yaangi. Wayya. Sasama raddoon. Okay jirtu. Darra nagaa galata waaqayyo. Ameen alhamdulillah. Akkamati fayyaa qabdaa? Fayyaan qaba. Wayinu abaartaan eebbisuu malee yoo waliin haasoof. Abaar kan jedhu hin jiru. Akkas nama si abaaree eebbisi jedha nama akka lubbuu keetii jaaladhu kan jedhu caafamee jira ollaa keetillee nu jaalattamu nu jaalattu. Naman jibbu addunyaa kanarra hin jiru seetana ta'e malee. Abumaa si jaaladha jedhime haadha geeni biyyi lafaa. Akka ajaa'ibaa si jaaladha hunda keessaa maali? Amma bakka walii galle bakka jaran isin waan biraan seenaa jaalala biraati. Akkas jaalala waan iti namummaati sabummaati. Kiristaanaa miteeti? Kiristaana keessaa pente moo ortodoksii? Penteedha. Ayyoo san gaafadhu san. Dubbii Yesuus inni amantaati? Dubbii Yesuus inni amantaayi? Yesuus Kiristoos waaqa kadhachuu waaqa isaa tureemi? Ani mee kan asirratti gaaffii tokko qaba. Gaaffii keessan sinii deebisu. Ayyee. Okay. Gaafadhu immoo ani nan qaba. Tole. Gaafadhu. Warra musliimas ta'e warra kiristaanas ta'e dhaggeeffadhaa walumaa galattas ni deebisa. Ishee. Akkan jaallate mukatti amanee jiraachuun mirga qaba. Yoo isaa jalaa dubbate dhagaatti amanuu mirga qaba. Fadhu sittillee amanee si waaqa godhachuu danda'a moo akka waaqayyootti dhoowwa malee akka fadha namaatitti waan fadhetti amanuu danda'a ilmi namaa. Waan barbaadetti amanee jiraachuun mirga qaba. Amantaan karaa kamiyyuu ta'ee karaa kamiyyuu haa ta'u wal qoruuf wal argachuuf gaaffiisaan wal gaafachuu dhiisuun faayidaan qabu. Wayi dammoo wal gaafachuu dhiisu wayi dammoo ta'anii seera wal dhaggeeffatanii walii deebisu. Bareeda walirraa fudhannaaf shira. Kanaafiyyuu amantaa keessanitti jiraachuun mirga qabdu. Amantaa namaas hin tuqne. Fakkeenyaaf amantaa koo eenyumtiyyuu akka tokko hin eeyyamu. Amantaa musliimaa Koota waliin dhugaa baanaa jedhaa wangeelli nu gaafii deebisuufis qophaawaa gartee yaani kan waluma gaafachuuma malee waan biraatti miti yaangi. Gaafan argu afaan kiyya kan inni itti dhaga'u warra Itoophiyaa keessaa ta'u isa yaadu afaan dhaga'u kan musliimaa argu musliimumayyuu ta'uu isaanii na shakka maaliif anamma kan hin jiraachaa jiru mana musliimaati. Abshir jiraadhu ammallee. Musliima bakka hin beeku ani musliima isa akka taatan hin beeku. Harrabsi kan jedhu Musliima Oromooti kabira jiraattu musliima Arabaati abshir haa jirtu.
Fakkeenyaa eessaa barattan Yesuus harrabsitan jedhu eessaa barattan. Arrabsitan jedhu kun yakka godhu kun dhara guddaa namarra kaa'uudha. Maqaa biyyiitiin seera biyyiitiin si qabee taa'e. No gaafa isaa ijoolleen arrabsaa arta haruundi keessan. Ijoollee arrabsee hin arrabsu ammatti dhiise kiyyaa fi kee malee hin arrabsu wal eebbisna wal jaalanna inneetu waliin sagantaa itti seennee miti akkas wal eebbisnee adda adeemna waliin abaarru nagaan sifaatoo jennee deemna. Waan beektu naan beeka jedhi waan hin beekne hin beeku jedhi sooshaal miidiyaa irra jira okay. Silaa waa hundallee beeku baattu waa hunda wallaaltu mi? Miti? Deema jechuun durattis ta'ee biyya keessattis nan beekaa nan jaalladhas nan kabajas waa tokko walirraa qabu akka nama tokkotti wal akkas abshir Caqilfadheetin si hojii haasawa barumsa isaanii gaafa jaarti mana kanaa qura tileenyaa dubbisa quraaniin sirrii jaarsa kana bira jira jaarsa nani bira warra nani bira jiru kun jecha anis na bira jira sanumaan na bira jira kan biraan tokkuma na bira jira wallahi injiru sirri sigar saya sila laba qoyka ammas carraasii kana fixattee injiru kaasibira dubbe si dhaggeeffachaan wal yeroo hunda sinan dhaggeeffata okay amma jara dhiise ammaati ati waaqni qabdaa miatis akka ajaa'ibaa qabda waaqni keessa jira waan kan lafa kanaaf samaayii kana uumina keessa iyyuu hin jira malee indee si keessa jiramu waaqarra jira usme ati waaqa guutuu nama amma ati dubartii guutuus waaqa guutuudha ani koo na keessa jira gaafan jedhu na eega hafuurri isaa na keessa jira na eega anoo eenyu na eega isuma si eega isumatu si eega waaquma si eega na keessa hin jiru si keessa jira sababiin si keessa jiru amma kana na wajjin teessaa soofta ani waaqayyoon kiyya na keessa hin jiru waaqni kiyya waaqarra jira maal jechaan si keessa hin jirtu waaqni na keessa maal godha mana isaati ani reeffa yemuttas tanya lamara amma ka furri kan kee gara mara kutees dura maal taati yaangi waan jedhamatti dhis waaqayyoon yesuus akka itti barse waaqayyoo akka jedhu maatiyoo 5:9 irratti yaa abbaa keenya yaa isa waaqarra jirtu soora arraa fi boruu nuu kanniyoo cubbuu keenyaas nuu dhiise jedha akka dadhaa akkuma gartee nuti cubbuu walii dhiifnu inni gartee yoo isin cubbuu walii dhiiftan inni waaqarra jiru cubbuu keessan isiniif dhiisa jedha achirra kan jiru kadhadhaa jedha yesuus kiristoos ol beemoo garaasaa keessa seene gaafa gara waaqayyo amma eessa jira yesuus deegaan jiru eessa jiraan jedha yesuus abbaanoo eessa jira yaangi wayye abbaanoo eessa jira waaqarra jira ka akkas keessa hin jiru kan nu keessaa maal godha akkasi waan jedhe deegu eenyu daree achumarra beekumsa isaatiin amma abiyyiin masaruma taa'ee biyyan hogganu biyyan eegu waan jedhe waaqayyo achumarraa hoggana arga beekumsa isaatiin ogummaa isaatiin malee nu keessaa garaa keessaa hammaamas nu jala seenee achiin hin jiru kun waan akkasii si eegaan ni eega yeroo jedhu na keessa taa'u na keessaa maal godha inni waaqarra ta'a teessoon isaas achumarra Galle? So kanaafi. Laftirra jennaa kee jedha. Amma okay. Yesuusii fi waaqni wal bira jiranii mi? Argiteetta akka wal bira jiran. Kuna wangeelaa jedha. Wangeelaa jedha arge. Taati ija keen argite. Kuna ija kiyyaan hin argee ija kiyyaan. Ijuma kee kana waaqa biratti Yesuus Kiristoos. Ijuma kiyya kanaan wangeerra dubbisee argee kuna ijuma hafuuraatiin kun arge ijuma foonii tana. Masaafni ilaa dhaggeeffadhu sitti maa jira bara quraanni tokkicha miti quraanni garaagaruu. Quraana si gaafachuutti hin jiru bar amma quraanitti deebina quraanni tokko wangeelinis bar laa wangeeli mana kiyyana godaansisu jira ala jekka tattaa'u. Waan jedhe yaangi waan jedhe Yesuusii fi waaqni wal bira jiranii miti bitaa fi mirgaan mirga abbaa jiraa mi Yesuus. Okay abbaanis waaqarra jira Yesuus waaqarra jira. Wal keessa jiran moo wal bira jiran? Wal bira jiran. Akkana eenyu bira jira Yesuus? Waaqa abbaa bira. Waaqa abbaa san malee waaqayyoon biraa ni jira? Hin jiru. Ameen akkas Yesuusoo eenyu? Amma dubbachaa jirtaa bara waaqa abbaa irra waan tokko irra deddeebi'anii gaafa nama gaafatan. No akkasii galuuf mirga abbaa Istifaanos akka jedhu hafuura qulqulluun guutamee
ijarra osoo hin buqqaafatin ija kanatti bantiiwwan waaqaa banamanii Yesuus Kiristoosiin mirga abbaa nama ta'e kan dhaabbatuun argee jedhe. Waaqayyo bira kan dhaabbatu. Yesuus nama abbaan waaqa. Yesuus nama moo waaqa? Yesus nama moo waaqa? Waaqa. Waaqni waaqarra jiru sanoo? Waaqa. Yesuusoo kan waaqarra jiru? Waaqni tokkichumaati waaqa meeqa bakka meeqa Kamtu tokko Yesuus kan waaqarra jirutu waaqa moo abbaa kan waaqarra jirutu waaqa? Abbaatu waaqa malee Yesus. Yes, waaqa miti. Goobas akkas amma ati gara garee shaadaadhaa sumayyaan garee si galchitu islaamati akkas jennaan. Gara zuumii deemu. Akkas hankas kanuma laaftu laal islaamummaan laaftu Yesuus ergama nama ilma Maryamaati ergama Waaqayyooti Waaqayyo abbaatu Waaqayyo dhugaa callaadha waaqa laman ta'in sadiin ta'in gimmaashan ta'in mulutti kanamatti naa jemne qaama biraatitti ni amantaa akkas? Waaqayyo abbaa qofaatu waaqa tokkicha dhugaati jettee ni amantaa? Waaqni waaqa tokkicha jettee ni amantaa? La Waaqayyo abbaa bichaatu waaqa tokkicha dhugaati jettee ni amantaa? Maafan nama nire waan waaquma tokkicha. Tokkichi san Waaqayyo abbaa qofa jettee? Okay. Maashaallah Yesuus Kiristoosoo nama jettee ni amantaa? Maafan nama deema. Ni amantaami? Nama miti. Nama miti. Ragaan sii kana wangeela irratti wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti akkana jedha. Yesuus foon uffatee gara lafa kanaa dhufe malee. Abbaatu foon uffatee dhufe? Yesuus Kiristoos gaafa dhufu foon uffatee gara lafa kanaa dhufe malee. Okay, atoo gaafa gara biyya lafaa dhuftu maal uffattee dhufteeti? Biyyarraan uumame. Eenyu biyyarraa uumame? Addami biyyarraa uumame moo ati? Anis ka addaamirraan dhufe waan ta'eef addaam. Yes. Hidduma isaan qabadee dhufe. Okay, Yesuus eenyurraa dhufe? Eenyurraa foon uffate? Maariyaam eessarraa iddi dhaloota si addami moo addamii miti? Jedhe ka ishii miti eeyyeen jedhe ka. Yanti fufeeshine. Maarree atis iddi dhaloota keetii addam Yesuusis iddi dhaloota saasanuma foon uffate sibiila uffanne uumama namarraa dhufe. Ani anaaf Yesuus ko walitti fiduu hin dandeessu. Walitti hin finne dhiira inni ati dubartiidha. Anaaf eetu tokko miti. Walitti fiduu hin dandeenyu. Addaan kan inni foonii irratti dalagde. Okay gadi. Ayyeme Abu Talha dubbadha inshallah. Yesuus dhiira barbaadadha inshallah. Ijoollee tanaan na waamu jira sumee dhiifamu. Nu gabbaas ijoollee asii waa. Dukkaana kana waa bitannettee ijoolleen robbashte akhi. Mucaan nama nagaati ati goobasi rabbi si halaafisu inshallah sammuun kee gana sharp qara itti qaale akkasumatti. Ustaada karaarra kaaya isuma. Abdii ni jirtu? Abdii? Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Are you busy? Alhamdulillah. Itti fufuu jechuun beeku. Yani anillee erga Ameerikaa deemeen baradhe waan ta'eef rakkoon qabu si barsiisa. Imaara. Tigiree lamsa. Sagalee maal dura ijoollee kennadha moo? Ustaas Taarbiyaa keessa nante isaan biizidha. Akka keenyas ni fakkaata. Akkan jedhe bakkaan jedhu.
Sagaleen abdiin jiru. Ha? Sagaluma abdii guddaa kanatti hin jirre. Dhugaa? Hoo muudii qabattan. Haya. Linki godha koplinki dafi. Koplinki godha sijjammara isin jettanii na jalan taana koplinki godha manni kun mana bichaa miti keessan illee waan ta'eef yoo cufate danda'a keessan ani nan baradha garuu isinuman na dhaba malee. Ani isin hin nafu. Abdii deebisii argaa dhufa. Abdii yoo argate gaashaa ijoollee monitara.